sini utulufni urdeemu yafaan uftaan deemu. Sababa sanii kan kafarratti namni itti barbaadu maali? Namu gahee isaa bahachuudhaaf taalentii qabu dhokkeeffachuu hin qabu. Dandeettii qabu dhokkeeffachuu hin qabu. Arrayyoo fi nama fakkii ittiin fayyadin waggaa zeeroo dhalatti waggaa zeeroo dubbii jaalla. Gaafa qabeenya si barreessan warra Awurooppaa aanaa. Waggaa zeeroo dhalatti zeeroo dubbii uummata kan nama fayyadne jechuudha. Mataa keessa hin fayyadu. Sababa sanii taalentii qabdu nama fakkii fayyadu dimana itu singgah, jadi singgah. Ifina, jika musik dia ifina, madadi ifina. Sekarang kita tu ifina wanti, nama hari ni kau tak kapal, jadi ifina sih kau nak boleh kisah wanti. Ini di generation nanti wanti, tak kapal kita nama hari ni kau, wang kau, ifakan nama parati, nama jadi arti kau satu, ini tu istilah bermata kau satu.